Obboleesso namtichi waan dhagaya namtichi waan barbaadu natti himnaan daqiiqaa takka nan eegina hanga namtichi qofti waan Okay. Wallahi rabbiin kun musiibaa natti lama anke sanka warka maalitu muzammil koy Asaba si koy maki yo sebeda jiraatille rakkoon jiru. Wallahi rabbi ila na daga rabbi musiibaa agartee halkan kana musiibaa takku namatti bu'innatti haabuusu micatti annabiran jirtu bakka isiin jirtullee namtichi obboleessi dhaqe abatamaan dubbise anillee itti obboleessi dhaynaan silkii itti kenni jedheen dubbise wanni si godhan jiraa jedheen waa takkaa nan goone muzammilii wajji haasoin maanan ergine yoo an jedhuun muzammilii wajji wal faamnaa. Aye muzammilii kiyya chakas. Amma na dhagaye. Ani sinirraa Sifu koy. Dirqama unu akka keessaa fuudha bara ammayaan micatti garaana nyaate malee. Muzammil akkanuma si'eena teende video bani nutti agarsiisi. Mushaawara yoo inni si gaafate ammoo Oromoon gaafate. Rabbi si daxinne naachuu keessa hin haftanu. Angara kooti na keessaa si seera ambaasaaddarratti bilbilchiiftanii bakka meeqa dhaqatanii deebitanii ambaasaa Mubarak dadhabee namicha no maalitti akkanatti isin akkamitti koy usme daafi muzammili usme koy usme wasgabadhu usme wasgabadhu akkamitti ati atama maal jette waan daqiiqaa 30 hin geenne keessatti mucattii tana fuudhee isin harkaan geennaa jette silaa mucattiin tun harka keessan hin jirtu harka ormaa jirti harka ormaa jirti akkamitti akkanatti qoma dhiibdanii daqiiqaa 30 waan hin geennetti fuudhuu dandeennaa jettanii akkamitti qoma dhiibdan. Okay, sin ibsaa dhageeffadha. Uummanni sun ofirraa nu dhariine nuti maal jedhanii waan barbaadan qaban arabni suni malee ofirraa nu ariitee mucattii tana hin kennu hin jenne waan barbaadan san gaafa argatan immoo daqiiqaa sanitti gannu namichaa fi anatu rakkoo wayii walitti qabna rakkoosa waliin fixannaa jedhe amma kaleessa saayiba waliin nyaatu waliin dhugu siigalee obboleetti amma hin gabaabsina akkana godha ila namtichi 70 riyaala suudii na biraa qaba riyaala suudii 70 wallahi namni maaluma ta'ee cabaqaan afaanun sirrii namtichi 70 riyaala suudii na biraa qaba yoo ati agartee ufii keetii gartee osoo ani micattii kaleessa nama harkaana fuusiftee har allee lokshiina bakka biraanatti ergitee harakaatana gootemi 70 san dirqamatti funyaan qabee sirraa fudhaa. 5,000 kennameef ka? Suni jechuun kalaas bakka hin lakkaa'amu jechuudha moo indegana haaraan lafaa kaa'awannan? Sun hin lakkaa'ama. Amma nutti jijjiiramee miiree namni yoo jijjiirame bar rakkoodha. Amma yoo jijjiirame namtichi kun isin nyaataa jira. Rabbi sodaadhaa dhiisa. Mama bayar rabbi jadi ta'i furmata godun dan deto afanu make hidama kana jolle bam ne be nabi shada kuma friendo amma maki me yero to kono dibbi sarabbi ati bahare min tete me namni bahare min tae sudi mutta amma wallahi wallahi Riyaala tokko Oromoo irraa argatu. Sakana liqimsi bira. Riyaala 70 kana eessaa kuna koy. Maal inni koy amma 70 Oromoon kafaluu qaba moo maal inni naan galle mee naa himi. Maayitiidhaan maallaqa san liqiinaan arabaat irraa qabaa dhagaye mee tokkoffaa irratti ila mee maamma bayaanati muhiitu nurraa godhadhu muzammilati wanni gootu. Rasida keessaan qabu wani namicha narra gabbuusi namicha dechaaneet niin kadhanna siigalee wallahi billahi yooma inni barbaadu tana erga isin amma nuti waanuma inni barbaadu irraa isin fuudhee aydachaanaa isin immoo
asirraa arrabaa fi waan biraa kokuu dhiiftanii yoo tasgabbiin dubbatan akka itti yaada nagaa dubbadha. Malee amma dhaadan akkana goona yalla siin deemnaa ina makkush bareeddu laalamma wallaahi lazim ati miskiinalle anamma sifaa garaana nyaata wallaahi warra gatee nu biraa rafe sanii miti maamma bayaan kun illee Wallahi jedhi gaa maallaqa akka namtichi kunillee amma afaan isaa kanatti afaanin taabu Okay, also beretti yakkaati wallahi bakka ati jirtu tan sitti obane aja. Hattu. Okay, tulo boleh Arabni maallaqa qarshii kuma barbaataman narraa qaba Oromoo kanas naa qabala. Koi, Muhammad, tulo boleh tidak miti. Yaa Maammadi. Obboleettii akka obboleettii Jarana dhageeffadha. obboleettii jaataa laatan ijaa bulaase. Jarana dhageeffadha. Muzammil dawali namicha tole wali. ayyeen maaki Kita kan nabusi rasida kesan kamu dawali namicha kan nanti mufur. Harka Oromoo mana. Jarana mucattiin harka Oromoo jirti malee harka Baangaaliin jirtu namni kuma 30 itti nyaadda dhuga. Mucattiin harka Oromoo jirti malee harka Baangaaliin miti. Torbaatamaan narraa qabaa jee. Hay kana caalaa akkamitti isinitti himan? Mucattiin harka Oromoo jirti. Andubbii kana kaleessuma sodaadheen ture. Erga inni responsibility fudhatee kaleessa namicha nan beekaa. Sirriitti walii galle erga jedhe akkamitti amma akkas ta'uu dandeenya. Amma birrii kuma 70 Maayikii fi waan ofii Finish muutiin narratin qabe. Muutiin narratin qabe. Rabbi sodaatu. Maallaqa ijaasan nu. Muzambiin dhaggeeffadhaa maal jee? Daqiiqaa muraasa keessa miti yoo ta'e fiduun hin danda'a jechuun akka waan harka isaa jirutti himaa jira bar. Saanii bara afaan Oromoo. Ammallee yoo ol galchitan yeroo isin irratti baa maallaqa ijaasan nu qabala. Wallahi wabillahi. Maayikii nama kuma 30 takkaa jira birrii ijaasan nu qabala. Namni kun wallahi wooma sodaata. yaa Maammad ati birrii edaa maal kanfalnaan Birrii ijaasan birrii ma ijaasan. Muzambiin dhaggeeffadhaa maal jee? Aboo bakka ani mana cufuu deemaate akka feetan wal godha dadhabeen wallahi laazim saa. amma mubee maa darban mubee maa darbitan Ta'uutu hin jira wallahi maraachuuf hin deeman. mubaarakii maa darbitan maaki amma akkana goona laafina nama gugurdaa keessa jira yaa kii nuti daa'immanii miti harka Oromoo jirti ka jettanillee osoo harka kiyya jiraattee rakkoo iyyuu hin qabu mijattiin Zambiin haasawaa keetirraa bakka wallahi mijattiin na bira hin jirtu harka kiyyallee hin jirtu warabbal kaaba garuu mootuyyuu mijattiin namticha kana jechuun sibira osoo hin taane karaa jalaatiin karaa namichaa saniin karama kan keetii gargaruma sitti aanuun ciifteertii jedhee barani. maarree mijattii kasawwaaqa ergee fanaami San jedhee bar malee bar sibira jiraachuu bar mana kan kee jirtin jennee bar karaa Mee ada faate gutak mama bayan please obsi habibi. Mee obsi. Maallaqa walitti guuraa fedhiinsaa Amotu Muzambiin. bi ay bisaan reefo haasawuu ture silaa dhiiftanii ay bisaan akka bareedaa haasawuu ture wallahi. Muzammili wajji haasa'ee. No, shaamsa akkasii miti. Mee obsi Isaa mama bayan wajji wajjaasa yoo jiraate maallaqa ni ga'uudha. Mama bayan mee obsi maallaqa irraa haasawutti hin jirru may wanni laal ay bisaan tartiiba bareedaa Muzammili wajji haasawuu ture. Laal amma dhugaa rabbi yoo dubbanne yoo shurxaa achiin fiinee maarree fiine jenne wahumaa oddummaata mee zaahiraa haa dubbannu jara kee mee eeybisaan dubbii eeybisaan je'e sanii fi dubbii Muzammil je'e kana walit dhageeffadhaa mee namuu muut qabadhaatiti achirra walii galanii sa'aa walii qabanii haa deemanii makkii teenya waan biraatii miti. Ustaaz akka guyyaa lama asirra jirullee nun raanfatiin guyyaa lama. Ni quban qaba wallaahi dubbiin tana dubbiin dubbii Muzammil fixachiisa mee namuu muut godhadhaa makkii teenya mee piliis muut godhadhaa Muzammilii fi eebbisaa walit dhiisaatiti fixanne hoggaa jaanii isaa wal ergan achi booda haa dubbannu mee guyyaa lamaa huni jirtanii sa'aan lama waa xiqqishoodha mee waan tana qofa naa godhaa mee wauma fedhe haa jawutiti dubbiini dhageenya dhuma isiidha mee Muzammilii fi eebbisaan piliis irra deebi'aati haasawa wanta karra waliin ugalaame eebbisaa isin irraa cufannana maama bayaan ani hin banadhu makkiin teenya hin banattu nam tokko hin banatu mee isin haasawa fixadhaa piliis. Galatoome Shaamza an fite yubar fite garuu irra sini deebi'aa Muzammili wannan jedhe inni nama tokko naa kennaa jennaan lakki nama tokko waan siin kennineef miidiyaa irra jirraa nama kuma 30 nu laalaa jira mucayyoo fuudhi uf bira fidi waan si gaafate waan mushaawaraa sanillee yoo si gaafate illee kafalii fi viidiyoo nutti as baasi
waan mushaawaraati kafalti san ammoo 500 ta'e 1000 ta'e 2000 ta'e Oromoon gaafatiin asii kafalaa jedheen tanarra jirra. Tolee naan jedhe sa'aatii nuyi walii qabu jiru irratti nu jidduu seenanii nu harkaa balleessanii sanuma amma baasaa irra hin deebinu hanga sa'aatii meeqaatti mucayyoo fiddee nu dhufta akkanumatti inni seenaa. Tole akkana eebisaa mee Muzammilii Khiyyaatillee waan takka nuun ji'a bibi. Amma dubbuma eebisaa kana. Amma kun haasaa nama guddaati, haasaa nama aqlii qabuuti. Anilleen durallee ka jedhe kanuma beeka. Naa obsaa namticha kanaan aga wal faamnu gara mootummaa kanaan hin fiigina. Humnaan qabdanii miidiyaan agartanii ay keessatti namni muka hudduu wal kaa'ee hudduu walirraa ciree wal kolaasee wal ajjeesee micattii miskiina tana hin miitanii taa osoo nu jennuun nu akka gochuu dandeenya maarree gochuu dandeenya jedhanii gaafa nurra tarkaanfatan maal goonaree humna kennaa ol taanan zor jalaa jedhe. Muzammilii keenya sirran tarkaanfannu Muzammilii makki mee shariyaat gammadaadhaan wal naqee. Ila bakka amma jedhe kana. Mee Muzammilaa fixatu Muzammil keenya mee ati maal nuun jetta an yaada eebisaa saniin qaba. Okay, ayyeena dhagaa ka amma gara xumuraatitti deemna. Gizee isaan nurra taranii agartanii mootummaa barbaadanne fudhanna jedhan. Okay, barbaadadhaa fudhaa jedhee ammana kiyyaa bahee badhee taa'aa jira amma. Hin deebi'u achitti maaliif hin deebine lookshiin biyya kanaa yoo ati har'a namaan haasoite guyyaa 7 saatalaayitii irra tura bakka ati teettee haasoite san. An guyyaa 7 mana kiyyatti hin deebi'u jechuudha. Micattii tanammoo wajji haasoinee namtichaan wal faamnee micattii ambaasuudhaaf qophiidhas obboleettii tiyya kaleessa gizee ittiin nama halkan saniin itti ergu na ergattanii hin dhayne oromummaaf dhaqe obboleettii akka isii xiqqoo tana qaba. Muzammil har'a hattuudhaa ofii bakka geessee maarree inni jedhu sun kee namni. Muzammil kiyya arraba namaatti dhiisi Muzammil kiyya arraba namaatti nurraa dhiisi. Amma dubbii gabaabaa. Namtichi wal faamna jedhe waan nuti itti wal faamnen isin eesh jettanii micattii gabaabsinee shoorti goonee akka isin edan achiin baatu hin goona. Namicha kana wajji haasa'ee nama tokko naa kennitanii yoo nuti wal faamne waan nu irra wal faamnu san isin fudhattanii. Rakkoon qabu Muzammilii kiyya mee isin wal fahamaatiti waan irra wal fahamtan san nama tokkicha isin barbaaddu san ati eenyu kasi wajji deemu filadhu abbuma feete haa taatu sa'aatii muraasa tanuu kan nuti san keessatti waan dhufu laallamee natiijaa jechuun bu'aa waan kanarraa nu dhufu ni laalla Muzammilii kiyya eenyu kasi wajji deemu. Okay, ankaleessallee maakima wajji ture har'allee sima fuudhu. Tole maakii nu fayyamta. Alkan gizee nu achirra bullu warri har'a rafaa bulee ol yaa'ee afaan banu kuni nu wajjin turre. Anumaafisitu wajjin turre ammallee sima naa kennaa. Tole. Hayye sa'a meeqatti nuuf itti Muzammilii kiyya? Ani waan itti wal faamne alaa xuulii maakitti nimaa maakii wajjin deemna waan itti wal faamne san isin beeksifti. San booda wal faamuun sun yoo nuu taate yoo isin fudhattan alaa xuulii gartee wajjin sa'aatii barbaachisu hin jiru. Tole hayye maakii fudhadhu waan itti wal taatan mee hayye bisa. Bakka kanatti bakka wal faamuu kana wal faamuu wayitu hin jiru. Yooni waan mushawaraa waan mushawaraa teettee haala tabiraa. Na eegaan fitadha. Dubbii miidiyaa kun ifattola. Yoo waan mushawara Suudii keessaa deeman ta'e inshaallah qaccee Suudii haga Suudii lafti meetira takkallee haa taatu rakkoon qabu. Aadaa mushawaraa jecha takalillee kasaaraa taatu rakkoon hin jiru. 2,000, 3,000, 4,000 waan mushawaraa rakkoon hin jiru. Waan hawaalaa ammoo ittiin seenu. Ammoo jala muree ani akka mataa kiyyaatitti seenuun barbaadu. Tole asirra maal jetta Muzammil? Adii barbaadna dubbii jecha. Waan mushawaraa. Okay. Aboo ani ilma Oromooti. Dhala irraa hawaala nan buufadhullee hin jiru, Liiviyaa hin jiru. Dalagadhee gartee nu walitti jiraachaa jira malee gartee rakkata hanga sunda dhiiga namaatitti ajamullee miti. Namtichi kaamma isiin bira jirtu riyaala Suudii 70,000 irraa qaba kun afaan Oromooti. Kafalaa isiniin hin jenne. Namtichi san naa kafaltanaan jedhe kun waan isin wal qabatu hin jiru jedheen.
garuu namticha kana xiqqoo biyyaansi yoo xiqqaate haga 20,000 kaf goona biyyee nyaata malee namni kafalan jiru biyyee fincaan kee dhuja malee namni kafalan jiru. Shari'aatiif kanneen hoggota akka shari'aa Okay, isinii kennuure. Xiqqoo isii Waan dubbii irra tureef itti deebi'e malee shaam. yaalama asoole maakiin jennaan gubbaarraa gallalaa rawuma jabaattee mi jedhee gasseene. Mee waan jiraa xiqqoo moo irra naa bayi ibsaa kiyyaa achi booda inshallah mee. Walloltee achi bachisiisan achi miliisanii. Kalee miliisanii yeroo miliisan nama shufeeraa kan itti erge sawwaaq kan itti erge muzammilii kana. Muzammil Masuud ta'ee nama wal beekuun itti erge. Itti bugee wayita achi fuudhee namichi jedhee qarshii kafalaniif riyaala 5,000 kafalaniif mataa isinidha. Yeroo kafalanii fi lookishinii itti ergan lookishiniin bakka duraan naan jettanii miti. Siitii yookiin distriktii jennaan afaan kenna kana.